Jirra jirtu Oromo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maali jirtan nagaa. Mee dhagaya maa namnummaan tokko yoo dhagaye dhaamsummaan kiyyaa dabru. Ajaa'iba. Mee namni sagaleen tiyyetuun bira geeysa namnuma tokkoon barbaada ni dhagaya maa qofa. Malee sheer godhaadhaa achiin baasii asiin deebisiin tiyyaa miti. Isin bira dhufu ni dhaggeeffatan yoo madaala isinii kaase. Dagama ulfaddu tole arrantana dubbiin wanni na dura taate namni dubbii namarra beeku nama dura dubbate dubbii nama duraa fixa nama boodaan dubbannaanis taate haasoyte nama duraa balleeysaa jette Oromoon arra waan biraatii miti anamman tana gabaabatti namoonni ilmaan Oromoodhaa kan biyya Somaalee Jabuutii keessa jirtan baa biyya teessanii gala yoo galuu qabaattan ta'e rakkoo dhuftuuf isinumaaf hin murteessi warra Somaaliyaa keessa Jabuutii keessa jiru dhala Oromoo ta'e haganumaan isinii dhaamsa lammataati. Abbootiin gadaa Oromoodha keessattuu abbootiin gadaa Ituu abbootiin gadaa Aniyya abbootiin gadaa Afranqalloo dhagaye akka gaaritti isin dabalatee hayyoota ulamaa'iin Harargeedhaa guutuudhatti isin laala dhaamsi namni biyya isaatiif qe'ee isaatirratti jaartii isaarratti lafa isaarratti du'e maalta kana isintu himaaf ummataaf warri diin beeytan duraan nu himtanii turtan dayyuusaaf rabbiin jannataa hun kennu duraan himtan lafa teenyaa fi lafee teenyaaf yeroon ummatatti waa himtan kan lammata kuni abbootiin gadaa ulamaa'onni keenya abbootiin amantii hayyoonni sababa dachiin tun fuudhamtee nama biraatiif kennamte gaafachuu ni dandeessan mootummaa nuti manguddoo teenyaas erginee manguddoo teenya hin xiqqeessun kana akka hubattan isin sadeen kana qofa laala dubbiin ulamaa'ii abbootii gadaa hayyoota jiru isin laallatti dubbiin nuti manguddoodhaan dhaqaa Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyiinuu karadhaan jennuun kaleessa mataa turre warri eegen nu deebisees kan Oromoo magartee alagaa jala deemtuutu akkana nu godhu kanaaf yeroo gabaabatti odoo wanni takka hin dhalanne odoo wanni takka hin buune karaa nagayaatiin gaafadhaa murtii takka yeroo gabaabatti nu deebisaa yeroo gabaabatti ummata Harargeetiif turturtee bare Oromoo sadaffaan ammoo gartee dhaamsi jiru ummata Oromootiif yaa ummata Oromoodha yaa ilmaan Afranqalloo kakara lamaan qe'een teessaamamte yaa ilmaan Humbannaa kakara tokkoon qe'een teessaamamte yaa ilmaan Ituu kakara tokkoon qe'een teessaamamte kara ganda Sheemammarra shaad deemaa jiranii jechuun namni kara hardiin isiniifin himu haaratti wannin isinii himu hin jiru guutu beeytan lafa teenya keessa nuti lafa namaa hin dheyne ummanni Oromoo Harargeedha ummanni Oromoo guutuun qe'ee namaa dheqee takkaadha bishaan tokko hin jiisine kana haa sababa godhadhu malee
arsii kara tokkoon irraa fudhatanii jiranii jechuudha. Afran qal'oo immoo kara lamaan warraa fudhatan. Ilmaan arsii, ilmaan karrayyuu, abbootiin gadaa karrayyuu, abbootiin gadaa arsiidha, ulamaa'oonni arsiidha. Yeroon amma akka shanan ilmaan bareentumaatti rakkoon teenya takka taafran qal'oo immoo gararraa jirti rakkoo hamtuu gara lamaan saamamaa jiranii jechuudha. Lafa ilmi namaa yoo lafa isaatiif hin du'in, yoo lafa jaartii isaarratti haqa isaarratti kan hin du'in taate jannatallee boru fuula rabbii dhaqeen arkatu. Yeroon ilmaan shanan bareentumaa hayyoonni keessan ulamaa'iin keenya dhaqaadhaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waa'ee Oromootii fi waa'ee daangaa Oromoo gaafadhaa. Gaafa duraa mootummaan TPLF sossobeeti Mallas Zeenaadhaa haga godetti mana jaarratanii jee yeroodhaaf Hassan Alii akka jijjiga kennuuf godhe. Mootummaan kun mootummaa Oromooti, ka federaala bulchu Oromoodha, ka Oromiyaa bulchus Oromoodha. Warri jara kana tuquun hin ta'u. Abbichu shime jettan biitii nu harkaa baatee jirti. Amma gaa kuni ummata laallataa jechuu isaanii miti. Gaafadhaa wanni akka nagayaa gaariidhaa hin jiru. Sigalee isin yeroodhaaf warri kun ulamaa'otaa fi abbootiin gadaatii fi hayyoonni gaafadhaa. Manguddoo teenya nama tokko Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmeditti hin erginu. Gaafadhaa jennee ummanni Oromoodhaa isin kaaftan. Wanni cabneen maali? Qawwee nurraa hiikaniiti, mancaa nurraa hiikanii ilmaan Harargeedhaa, billawa nurraa hiikanii duwwaa nu lakkisan. Yeroon hidhattan amma qawween itti aanaa muumicha ministeeraa Dammaqaan ummata Amaaraatiin hidhadhaa jee halaal godhe. Ummata Oromootiif wanni haraam godhe takkalleen hin jirtu. Halkanii guyyaa yeroon hidhattan ummanni shanan bareentumaa angafni keenya karrayyuun ilmaan Xummuugaa bareentoo, ilmaan Arsii Sikkoo mandooyyuun, ilmaan Murawwaa, ilmaan Ituu kudhanii, ilmaan Humbannaa ka torban Anniyyaa, ilmaan Qalloo kan afran Qalloo. Yeroon hidhattan amma, yeroon hidhannu amma. Kana ala wanni takkalleen hin hafnee jechuudha. Arra boru odon jenne odosa yeroo hin kennineef nuutu mootummaan biyya bulchaa jiru kun keenya jenneeti Abiyyiidhaa fi Shimallisiif dhooqqanne isaan nu boolleeyfatanii jechuudha. Hin boolloynuuf jechuudha amma booda. Wanni lafee taphan taatu jechuudha. Arra osoo lafti biraa Affaar irraa fuudhamtee, Somaalee irraa fuudhamtee, takka Amaara irraa fuudhamtee mootummaan naannoo sanillee ni dubbata. Ummanni illee hin callisu. Abiyyiin dhaqee hoggum Dirree Dhawaa Somaaleedhaa kennu Shimallisi dubbatu fi caffeen harkuma baaftu san wanni isiin jetten jiru. Ummata Oromoodhaa immoo harkaan qabdu caffeen san ammatti. Kana jala muraa beekaa, jala harriiqadhaa. Laal ummanni shanan bareentumaa nurratti halaallattu Oromoo nafti. Nurratti halaallattu daangaan biraan tuqamne jechuu kiyyaa miti. Boorana irraa Gujii irraan tuqamne jechuu kiyyaa miti.
wallorraa laftin saamamne jechuu kiyyaa miti. Joolleen tun amma lafa qabatte amma biyya qabatte jennee du'a nurra ga'e hunda obsinee eega gadaan cabee fi as jidduu dhumaatuma jirra. Haa joolleen tun lafa qabattu leenci teessuma tolfatee aada jenneeti dhommoyneef wareega lubbuutti baafne qabeenyatti dhabne. Amma dubbiin bakka san hin jirtu. Warri kaleessa gartee mootummaa kana mootummaan kun mootummaa Oromooti biyya nuutu bulchaa jira jettan amma booda nuti dhaga'uu hin dandeenyu jechuu Oromoon dhaga'uu hin dandeessu. An Oromoon bakka bu'ee dubbadha. Ummata Oromoo guutuun bakka bu'ee dubbadha. Kanaaf yeroon kaatan amma. Dhaamsitti aanu. Yaa obboleettiti yaa obboleessa kiyya. Ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa waliin filina. Miidiyaa kanarraayis tiktaakii fi feesbuukarraayis waliin arrabsina. Dubbiin karaa lafaatii fi karaa lafee deebisa amma. Haasawa keessan garas deebisa. Nuti Oromoon haati teenya takka abbaan keenya tokko Booranaa Bareentu Oromticha xabbooti tunoore obboleeyyanii nuti arrabaa ilkeenu wal dhawaaf wal dhabdan joolleen ogguu waa balleeyste jiraadhaa tolcha humara koon qabu. Kanaaf wanni ammaan tana gootan wanni isin dhaammadhu wanni isin kadhu maqaa rabbiitii fi maqaa ergamaa rabbiitii fi maqaa Oromootii wanni isin kadhadhu waan arraba jan tokko walirratti hin bobba'inaa. Hadara ulfinaanin isin gaafadha ilmaan Oromoodha. Keessattuu tiktaak kanarraa gartee gara daangaa keenyaa deebisa. Haasawnichi irratti kanuu deebi'u sa'a tanarraa qabee dhaamsa kana tiktaak irrattis na dabarsa. Ilmaan Oromoo mara biraan ga'a. Dirreen dhawaadha. Ilmaan afran qalloo bar caayaan qabanii bar. Mee magaalaan guddoon afran qalloo tabi. Yeroo wal arrabsinu, yeroo wal koman, yeroo gooroo oliitii fi gooroo gadiitti wal haman bakka san hin jirru amma. Bakka san hin jiru. Tanaafuu arrabaas dhaabaa yaadni keessan nama qe'ee qabuutu lal kabaara dhumu keenya ka Soomaaliyaa keessaa buqqa'u keenya mootummaan qabnu imbaasiin achi jiru hadooddiin qabuuf Oromoodha. Addunyaa biyya lafaa tana keessatti yoo biitti takka namni biyya takka rakkoon takka nama tokkorra rakkoon takka geesse imbaasiin dhaqee bakka san dhaabbata. Nuti namni nuu dhaabbatu hin jiru. Gargaarsa rabbii tokkichaa qofa qabna. Walii keenya qabna. Tokkummaa keenya qabna. Kanaaf gamas deebisa. Yeroon halkanii guyyaa hidhannu amma qawween nama biraatiif halaal taate ta Oromoodhaaf haraam taatu inuman jirtu. Waa'ee daangaadhaa Khayruu Abiyyii fi Shimallis irra uummata karraan eeggatina. Isaantu biyya teenya daangaa keenya nuu kabachiisiseetanii hin eegina. Garuu ilmaan keessan ka waraana federaalaa keessa jiru, kan gartee milishaa keessa jiru, kan humna addaa keessa jiru dhaamsa kiyya kana naafudhu. Daangaan ati eeydu biyya dhabaa jirta. Gaafa gartee qaamni ati keessaa baate daangaa dhabee biyya dhabee qe'ee dhabee ati hoo maal ta'uu deemta? Tana sumaaf hin dhiisa. Yeroon hawaasa kee maddii dhaabbattu amma. Yeroon ummata kee cinaa dhaabbattu yeroon saa ammaa jechuudha. Kara birootiin nuti duraanis nu qoqqoodan. Nuti wannitti nu qoodaniif hin jiru. Waan waliin dhabne qabna malee wal dhaban qabna. Haati teenya takka abbaan keenya tokko.
amantiin adda nu baasuuf yaa'an nuti islaama kiristaana waaqeffataan waa lama qofa adda qabna. Wanni lamaan adda qabnu amantii fi jaartii qofa. Waa hunda waliin qabna. Amma dubbiin amantii fi jaartitti hin dhufne. Amantuma sanuu nama dachii qabuu irra geggeeffata, jaartiillee nama dachii qabuutu irratti hora. Kana waan ta'eef yeroon ammaan tana kan haruma fedheen akka nuun qoqqoonne akka diinagdeedhaan haa qoodamu haa jara kana jala deemee waa bitamu sunis mariin ammarraa eegala. Ummanni gootanuu qaba, arjaanuu qaba. Addunyaa tana keessatti warreen ammoo biyya Oromaa jirtan gaafa falmaan tun lafaa kaate ummata kana roga hundaanuu diinagdee fi yaadaa fi dippiloomaasii addunyaa sagalee ta'uudhaaf if qopheessaadhaan isiniin jaa warra biyya alaatiin warri daasfooraa jiru. Kana alammoo yeroon ilmi namaa hidhatu waa takkan sodaatina. Somaleen takka qawweenii kan Affaarinii kan Bilishaangulinii kan Amaarinii kan Tigreenii kan Karraayii kan Oromoo maalifi dachii teenya tana saamuu barbaadan. Umrii dheereeffachuuf akkuma warri TPLF Mallas Zeenaadhaa umrii dheereeffachuudhaaf dachii Oromoo guddoo dhiphisuu ni danda'ama. Nama hedduu xiqqeessuu ni danda'ama jeesan galmeen sanumaa gara gaggaluu jira jechuudha. Kanaaf arra dirree dhawaa fuudhanii namaa kennuudha jechuun akkamitti akka ilmi namaa gachiisee rafu naa galuu dide. Asirraa ammoo waan biraa akkaan hin dhageenye rabbiin isin kadha ilmaan Oromoo mara islaama kiristaana waaqeffata walii isin tuqina yaanne keessan ka Facebook irratti TikTok irratti dabru qaruma fedheenu waa'ee daangaa Oromoodhaatii fi waa'ee Oromiyaadhaa qofa. Yeroo gabaabatti Oromiyaa jala deebifnaa jechuudha. Duraanuu dachiin ta Oromooti Oromiyaa jala deeb dachii ilmaan afanam aboon irratti bilbilina yaake kanuma dhaamsa kiyyaarraaf bilbilaan inni rakkanii bakka iyyuu nagaa ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa gariin nama ammaan tana gartee waa hedduu haasawa. Ummanni waliif gala. Maalif qe'ee Tigreedhaa dhaqanii namni waan kana raawwan qe'ee Amaaraa dhaqanii raawwatan qe'ee Affaar qe'ee Somaalee dhaqanii raawwatan maali qe'ee teenya irratti roorroon dachaadhaa tanurra deemaa jirtu tun nutu ofirraa kaasaa yeroon qawwee bitannu amma. Itti aanaa muumicha ministeeraati Amaaraan hidhadhaa jeen anis tanaafin saba kiyyaan hidhadhaadhaa jeen hidhachuudha qabna. Nagayaan eegganna daangaa keenyaan eegganna kanuun loluun firraa loluu fidhan kana jala muraa. Ammoo isin abbootiin gadaadhaa hayyoonni Oromoodhaa ulamaa'iin qeesonni abbootiin amantii waaqeffataadhaa laalcha keessan gaafii barbaachisaa is gaafattan gaafadha. Yeroo gabaabatti wanni kun akka haqamu yeroon haqamuu baannaan rakkoo dhuftuuf gaafatama kana abbaa kennee fi abbaa fudhatee gaafatama. Nuti takkaa dachii namaa fudhannee hin beeynu. Nama ajaa'ibsiisaa barka kennuus ha fudhatu sanoo qe'ee namaarraa dhiichisu ha qe'ee isaarra dhiichisan karafoo haganumaan jechuu barbaada. Ulfadha taanii walit deebidha. Har'a sammuun tiyya nagaa nan qabdu wanni dogoggoree yoo jiraate yoon arraba kiyyaan kaniin gartee nama tokko ta'e dhiifama naa godhaa rabbiif jecha kanumaan isiniin jaa tasgabbaayeetiin deebi'a. Tasgabbaayeetiin deebi'a. Dhiichisa achi keessatti dhiichisa achi keessatti dhiichifamu sallaaleetiin akkamitti dachii namaa fudhatee dhiichisa namni. Karaa qajimaatti buteetame galta jee gootummaan kalee ni jirti jiin gootummaan kaleedhaa ni jirti. Sigalee tamadaafa huccuun cufne san ni qabna abbootii ta'e fincaan saniin horamne madaafa huccuun cufame san. Anaaf ummanni Oromoodhaa yeroon teenyu uumiti dhiiraa dubartiidhaan yeroon hidhannu amma ulfaadhaa nagarra jiraadhaa walit deebina.